amantiin ta'inna illee itti hima jetti malee ajjeesaan jettu isin galee. Homaa akkasanii fi keessattuu immoo wanti fudhatu maali? Sheekonni walitti hinaatti. Sheekotaaf dubartiin masaanuu takka. Ani eenaaf raggichee nagraallu abbaan feetan yoo feetan viidiyoo dalagaatiin iyyaa oola iyyuu namala keessan seenu eeti malee. Sheekonni xiqqoo isii xurii walirratti eedi ajandaa godhatti xurii walirratti eedi. Xurii walirratti eedi. Warri sheekotaa wal sattara. Walirratti hin duulina. Anamma ganama kana dhageeffataa ture guyyaa jalatti tokko wayii ajjeefamuu malee qabamee biyya galuu malee amantii ta'e keessa riskii walii cufaan jedhu. Qabsiifta jechuun barfuudhii keessatti akka waan ajjeeftatti haala kanaan amma Abu Musaabiin kan qabame jiran darasama ofii wal qabsiise jechuudha bara. Kaffaaran kee kana qaba yoo jettan fudhadhaa jedhee isinitti kenna. Sheekoleen kaa warri diinota kiyyaa sheekoti tuuf kennuu qabu. Kan tuuf kennuu qabu mootummaa ajjeefamuu qaba. Ani haddisan hin geedde. Lama jirti duraa isinitti kenne. Viidiyoo deemii kaasee jennaan daqiiqaa sanitti dhaqee kaase. Amma Mister Caffee dhufee Mister Jinniin dhufee shee Ebalu dhufee shee Fulaan dhufee mataa kana naquu mataa nama laa'e kana maana rabbuma sodaattani lama jirti dhiifame. Fajiri achitti salaanee rabbi kadhanne viidiyoo hayidhee irri mee kanumarra maaltu jira yaa sabaa mee afaan kamiin dhiifama gaafadhaan yaa sabaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota fi hordoftoota dhaggeeffattooti akkam nagaa fayyaa keessanii. Egaa kaatibbana kana akkuma beeytanii waa'ee ustaaz waa'ee Sheek Kamaal Abdallaatiin baay'ee namoonni baay'een haa ajjeefamu waan baay'ee jechaa turtanii jechuudha. Ani akka nam tokkootitti jechuudha akka wallaala takkaatti namni hunduu irraa dubbatee jira. Namni kamiyyuu yoo badii waa balleesse haa ajjeefamu jedhina dhugaa dubbachuuf jechuudha. Haa ajjeefamu jechi haa ajjeefamu jedhu kuni waan xiqqaatti ilaalaa jirtanii haa ajjeefamu jechi jedhu sirrii mitiin isiniin jedha. Haa ajjeefamu jedhina haga fedhe jallataa yoo ta'e haga fedhe waan fedhe yoo balleesse badii isaatiif rabbiitu gaafata waan ta'eef ilma namaa miti jechuudha. Daftaniitumaan fiidanii haa ajjeefamu jettaniin walirratti hin murteessina. Wallahi waan nagaddisiise keessa bara kana keessa sheekotii fi sheekolee yoo wal loltu hedduun gadda hedduun qaanaa jechuudha. Maaliif abdii kenna isaan abdii egeree kenna waan ta'aniif jechuudha. Waan akkana isinirraan eegamu yaa sheekolee kenna. Argaa jirtanii jechuudha bu'aa walajjecha dhuma isa kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf walajjecha waliif hin hawwinaa qalbiin finmalleef haa ta'u waanuma ta'eef haa ta'u dhugaa jecha walajjeesaa jedhu hin fayyadaminaan isinin jala mucaa Taajuu Shurrubbee kana dhugaa hedduu nagaddisiisee hedduu onneeti jenna cabse. Oromoon biyya Jarman keessa jirtu Oromoo baay'eedha. Garuu namni dhaqee mucaa kana dubbisuu dhabee jechuudha argitanii. Inni hidhaa jira nama du'een bira jechuudha. Kanaaf rakkoon teenna kana hundaa guyyaa tokko guyyaa lama haa'e kaleessan hin jenna achi booda ni daganna jechuudha rakkoon kenna kana. Kanaaf waan hin taanetti waliin yaadinaa dhugaa hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Barri nu amma keessa jirru kun bara waan takka sodaa tokko malee namni waan fedhe dubbataa maal akka jedhu beekuun dhugaa nama dhiba wanti kenna kun yeroo tokko nama dhiba. Kanaaf waan akkanaa kana walirratti yaadinaa waan sharrii walirratti yaadinaa keessattuu waan wal ajjechaa kana qaldi mallee faa ta'u hin dubbatinaa waan akkanaa nurraa hin eegamu nurraa hin barbaachisu isiniin jedha obboleewwan kiyya. Isuma kana fakkaataa jechuudha. Itti aansuudhaanii waa'ee Sheek Kamaalii dhiifamallee gaafatee jira waan ta'eef wanti dhiifama caalee hin jiru. Namni baay'een beekallee wallaalallee irraa dubbatee jira. Kanaafuu wanti dhiifama caalee hin jiru. Yeroo baay'ee dhugaadha badii ni qaba badii hin qabu hin jedhu anillee badii guddaa qaba badiin isaallee daangayyuu tartee jirti. Garuu ilma namaati maal godhuu dandeessa? Ilma kee osoo ta'ee ni hidhatta. Kan jiru biyya ambaati homaa godhuu hin dandeettu jechuudha. Wal ajjeesaa jettanii mootu jecha ajjeechaa jedhu walirratti hin fayyadamina dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nagaddisiisu keessaa isa kana. Nimmoo isa biraa jechuudha. Abu Musa'ab rabbiin nagaan si haa baasu. Dhugaa namoonni waa'ee Abu Musa'ab beeytanii yoo jiraattanii odeeffannoo gahaa nuuf kennitanii asumaanuu rabbiin nagaan si haa baasu siin jenna. Wallahi nan gaddee garuu maa gochuu hin danda'u waan ta'eef rabbiin nagaan si haa baasu jedha. Abu Musa'ab kenna qaalii namaa. An akka nama dhuunfatti isa waa'ee amantii na ilaallatu. Namni kun tana durallee
kaasee wannoo peentee mazmuurii peentee Mazmurii gadhiise. mazmuurii gadhiise eegas yeroo hedduu ima sirba mumkin amantii jijjiiratu mala mumkin immoo akkuma keenya duriyyee ta'uu mala nama tokko itti himta malee giddiin sirreessitu isa hin ajjeefnaa hin qabsiifnaa jedhu kana dhiisa itti hima amantiin ta'inallee itti hima jetti malee ajjeesaa hin jettu isinii galee homaa akkasanii fi keessattuu immoo wanti fudhatu maali sheekonni walitti hinaatti sheekotaaf dubartiin masaanuu takka ani een adraggichee nagraallo abbaan feetan yoo feetan viidiyoo dalagaa ta'e dhiyyaa oola iyyuun amala keessan seenu dhiyeeti malee sheekonni xiqqoo isii xurii walirratti eeyiti ajandaa godhatti xurii walirratti eeyiti xurii walirratti eeyiti warri sheekotaa wal sattara walirratti hin duulina anamma ganama kana dhageeffataa ture abuyyaa jalatti tokko wayii ajjeefamuu malee qabamee biyya galuu malee amantii ta'e keessa riskii walii cufaan jedhu qabsiifta jechuun bar fuudhii keessatti akka waan ajjeeftatti haala kanaan ammoo Abu Musaabiin kan qabame jiran darasama ofii wal qabsiise jechuudha bar. Kan qabamee hidhaa jiru nuti waan dubbannu dhabnee callisaa ta'aa jirra. Min shiggiraan lahu shaytichi kun yoo fire kaabaa jala yoo qullaa gangalate rabbii gaafata isintu gaafata. Sirbuu miti zinaa yoo dalage mina gabbaachu. Badii isaatiif rabbii isa gaafata. Itti himi gorsi. Kakana nalaa isa hin ajjeesu malee laayifii dhuftee waa'ee ajjeesu waa'ee dhiisuu miti ajjeesi nu garsiisi onnee qabaatu isheen abbaa feete hid kamaalin ajjeesi nu garsiisi bakka eenyu fi ajajii waasira dhuftee qaala sheek kamaalin ajjeesa qabsiisa ajjeesuu ka barbaadu dhaqii ajjeesi ati ka jaannataati harkatti bahe sheek kamaal bar shahiidee ta'a isaa caffare kanatti itti gaafatama waan namni kitaaban beeyne nama saytanii isin ورا شيكوتا بانا Tell him والله اتهم والله كومنتي اوفوميت شيكوتي بانا اورو شيكوتي اصلي لك تنجاو نمني لبونا ما اجيسه نفس غداي دابر كعذابتي بر كلبونا ما حركتي بات كجنتاتي من كتابه كامل رجل شيخ كمال اجيسا كيم اسم مالي بكن انجرو اسم مالي قرات مراتي انجرو توج شيكوتي هم بيننا شيكوتا اونلاين اولو كنا بوست من እንደምትሰሩ አውቃለሁ ዲኒን ኢሳቅ ከዛደረገን ሼክ ከማል ምስኪን ትቼ ወልባይ ስር ቡጫል والله نعم والله حقيقة نعم ዲኒን ሲከሰን ሜሴንጀር አንደረጋ ቡንተን ሼቲ ጨፈሩ ከነጫላችሁ አይካናው ይምቤካ አንደረጋ ከሰን ቶኮ ከሰን እስኒ ኦብሱ ወይ የጀረት ማለት ከዚህ ሚዲያ ላይ አጠፋቸዋለሁ ለማን አርፊና ሙርቲ ዱ አውረት ደበርት ቲዮሊያቴ አሬደ ወጣ ተኩኖ ዚዞለን ቀባ አንለ ቀባ እንጂሩ ገሩ አማንቲ ከነከተ ከረማ አጀታየ ምንድነው ሙከረቱ ባረን ቻው ቦሌዞናን አርቲኒ ፖለቲካ ከዘን እንደዋል አያ ስልክ የገለት ካኑ አባር አናማ ኦዞድ ቲክቶኪ ከነራ ከብራ ወርዱራን ነቤኩ ነቤ ባከዱራኒት ነቤ ተራ ይጂራ ቀጥታ ነም ሁንዲ ሼክ ከናንጀ አሬደ ከደረሰ ሁንዲ ሼካምት ይጀራል ከፈላት ሁንዲ ኢማና ቀባምት Kaffaaran kee kana qaba yoo jettan fudhadhaa jedhee isinitti kenna. Sheekoleen warri diinota kiyyaa sheekoti itti uf kennuu qabu. Kan itti uf kennuu qabu mootummaa ajjeefamuu qaba. Ani haddisan hin geenye. Lama jirti duraa isinitti kenne. Viidiyoo deemii kaasee jennaan daqiiqaa sanitti dhaqee kaase. Amma Mister Caffee dhufee Mister Jinniin dhufee shee Ebalu dhufee shee Fulaan dhufee mataa kana naquu mataa nama laaye kana maana rabbuman sodaattani lama jirti dhiifam fajiri achitti salaanee rabbi kadhanne viidiyoo hayndee irri mee kanumarra maaltu jira yaa saba mee afaan kamiin dhiifama gaafadhaan yaa saba kiyya nama 712 kanarratti afaan keessan fayyadamtan ani isinitti waan balleessin nama dharrabsu sirbisun kaabaan arrabsu rabbiin achittuu banuu qabdu jettan achittuu banamuu isaan beeyne akkaataan itti wanni kun dhiidit ta'ee dalagame isin hin beeyne ijoo man achi keessa jiru argitan isin mufachiiseef maqaa isin mufachiiseef maqaa rabbiitiif irra naa tara afoonaa lillaahi naa jedha ani tarabbii kiyya keessi kiyya an kaaba qulqullee xiqqeessuuf kaabaa cabsuuf sharrii wayiitiif hin goone rabbuu quba na qaba an ta'u banuun irra hin jiru onnee kiyya rabbitu beeku. Doktor Utakobs. Videoon bay. Lubbu abda videoon bay. Wallahi videoon ayi machi marra na mijja wallahi.
دكتور ميتا كالبسي لا السلام عليكم. إمبيكو ما أقعد في وان السلام عليكم. فاندارو تمبيكو مي فيديو أمبي شاف فيديو بدو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم في جرته؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بودي شيخ أبو هايا إيال كمال إسنون دنو أبدي تقول ما شاء الله ما شاء الله يا أنا أعرف إيالي تقبض جرينا كاسي دينو تكيا كم فيديو دلقي بلا كنا كيسا كقودا كبجار سكان. ناوس إيال ناوس يا أبو خلي دقير فد الدور فد شيء مساق أمو أنا أعرف أتجر والله الدور فد ربي نهباسو ربي رالافسو أنا سنرفتي جروين أما سوان كفلا دق شيخ كمال كواخي سادي تسو قرو أوان تكونين ورين ما دامو اتلي أرون قبض نمني خوني بيخات أنقلو نمني دين بيخو نمني سلام ما بيخو نمني معنا كعباتنا بيخو أكيد أبتي ولين بنو شيخ كمال درواتاتي جاهلو ما ساقفو بتشوكم نمني كنا مجاهلا نما دين إسلام الروان بينه نما قرتي مدور خاتي ثم ديمو خلويتا إسلام كاتا خاتم لي نما جاهل نما قرتي بكم إسلام بكم أمنتي لا هنكم نبليكي أوان كنا ركزوا اللي دامتي أبويا أنفان برسيسو نما في ولا لا نمني برسيس أبويا أنفان ورترياتن يا أمتني قربا خنا شريعنا كنا إسلام ما كنا خبجات أب ناوس أوبسي شيك شيك كمان سيفتة حافتته يا حافتته أوبسيفكا ناوس شيك kanatti namni adda wallubuun marfeena waraanuu malee sirna deemu dhagayi sirna deemu caffeen kun seenu marfeena waraana diina kiyya keessaa tokko dubbii haa xumurre adda galluu jedheen caffeen dhiirsa keessa sanii sodaatu laal obboleessa keenya kabajamaa dooktar Kamal kana jaahilummaadhaan godhe malee beekaadhaan goone obboleessi ambar waliin jechuu jiru namni tokko hayyuun kamuu yoo khalaqa dalagu wallaalaa ta'ee jaahila ta'ee dalaga. Dhaabbiin fixaa ambar dubbisa raabuusu deema. Silaayis namni beekaan bakka san dhaqee kaabaa jalatti muuziqaa baratee waan dhiichisu. Sila kaabaa jalaati akkaataati akkamitti taa'ame jedhii nama gaafadhu mee dura. Lakkii sin gaafadhu ati wallaalaa sarkaa taatu beekaa gootee jirta. Wanni ati gootutu isin ajjeefamuu qabda jette inni ajjeefamuu qabaa ka jettan isintu waa ajjeesaa isintu ammalleetini rabbiin araaramuuf jedha mee nutti maaka warri rabbi Sheekh Kamaaliin araaramu jeesun kitaaba rabbii irratti ixxilaa taatantu jira isintu rabbiin biratti ammalleetini waan irratti ilaaltaniitiin mul'attantu jira yoo kalaaltanii jettan taatan Sheekh Allee laalaa kamee yoo kitaabni isin bira jiraat ani warra jannataa ta'uu naa laala yoo birriin illee naa gaafattan naa laala rafeetiyya yoo birriin illee ta'een kennaa naa laala warra jannataa yoo kaasaaba ta'u hin qooddanii barana hin qooddanii barana hin qooddanisi hin qooddan nama addaan baatan barana barana Sheekh Kamaaliin hin ajjeeftanii barisi Sheekh Kamaaliin akkana gootanii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jettanii irratti hin tsaafne gaafa inni du'e akkam jettarree gaafa inni jiru inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jettan barana hin ajjeeftanii nama hedduu ajjeeftan Alii Birraa irraa jammartanii nama hedduu ajjeeftan maal jettan isin badaaki Alii Birraa hin ajjeeftan wallahi barana warri waa ajjeesuu isin ta'e qooda rabbiin keessaa qabdan rabbitu ajjeesa moo isintu ajjeesaa yoo adda wallaal mee oo ka ajjeeftan taate ruuhi achi keessa xiqqoo sa'aatii wayii nu kennan ulle xiqqoo umrii wayii achi nu dabarsan ulle barana maaluma talaytan sila barana talaytan ima dalagaa jirtan Sheekh Kamaaliin abboo afaan kana cingootee inna lillahi wa inna ilayhi jettee tiktookii irra gadhiin gaafa inni du'e akkam jechuuf har'aa fitta inna lillahi jiruu duniyaa irratti fitta fi akiraa gaafa haqiiqaa san du'e akkam goota yaa obboleessa maaluma isin jedhame haya haasaa لا أنا كباب سيء أنا ورا وأنا مرة كتب أنا وأنا مرة ورا ديرت اللي أفان كسر ديرت لا ورا وأنا مرة كتب وكان الناجاي AB وفين AB تيسان أرجيتي كالكان كيسو جتسان كدوكنا كيسو جتسان أسو كأولبات تاتي
wallahi nama miti horiinu sirraadhes maasiyaati dalayde santa dhoysitee dalayte Sheekh Kamal mul'isee badii takka dalageemi ta'at osoo ol baaftee dhoysitee dalayde ol baate osoo maasiyaan namarraa hafuurri kadha'u taate wallahi namni lama wal bira dhaabatu sammara dagattee akka firaashaatti eebii namaa irra deemta tee duubatti darbitee akka firaashaatti irra deemtee Sheekh Kamaliin barana ajjeeftee barana waa itti katabdee subhaanallah atiin Sheekh Kamal kaafira jettuun atiin Sheekh Kamal kaafira jettuun kalimaa kee kanaan atuu kafartee jirta kalimaa ati dubbatte kana kalimaan gariin kufrirraa millarraa si baaftu jira wallahi Sheekh Kamal muuziqaa bane nama ajjeesisiisa muuziqaan nama ajjeesisiisa jettee ulamaa imaan gaafatiin Sheekh Kamal kafaraa wanni kun nama kafarsiisaa jettee imaan gaafatiin haa ta'uugin Sheekh Kamaliin illee deebi'i ulamaa'ii deebi'i jenneen deebi'i gara rabbii toobat beeytiin beeytii xahaara beeytiin beeytii ummanni achitti milkaa'e beeytiin beeytii ulamaa'in gurguddaan achi milkooy beeytiin beeytii warra aruudaa ilmiin aruudaa kanan beeytan ilmi aruudaa sheeyni akka itti fuudhan beeytii san dhaabatanii darasaan jalaa tartee jennaan ilmi aruudaa achitti dhaale abboo ilmi aruudaa rabbi kenneef beeytiin beeytii imaamu suyuuxiin fa'a zamzama san dhugeetti kadhate haa ta'u Sheekh Kamal balleesse ilmi namaa nima balleessa kadhadhu jenneen amma booda je'een angara kiyyaan amma booda jedheen Sheekh Kamal amma booda bakka dalage san bakka badii dalage san masjida ijaaruu haa arginu aboo kadhataa qarqaaruu haa arginu nama nuu iyyaafii jiru nama beelli buqqise kana bira haa dhaabatu akkana jenneen yoo kanan ta'in amma booda anatu itti duula waan takka irraa dhagahamanii ani diin nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wallahi sarara diimaa namni diin Muhammadiin na dhufe angara kiyya haga Sheekh Kamal achitti akkana godhe osoo qaamni biraa akkana godhe silaa seefii namni fudhatee deemu ana seefiin sunuu tam seefii aliyyi namni qabatee deemu ana wallahi namni quuqama dhuga warri koomantii gubbatti katabellee quuqama qabdanii dhuga akkasiimi obsuu qabdan ulamaa'ii jala deemuu qabdan sheeyni maal jechuu qabdan kanaaf rabbi walirraa nu haa tiisu rabbi nu haa hooffolchu rabbi nu haa